Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa walii kanatan akkam jirtu nagaa keessanii aan nagaa koodha galata waaqayyoo gaayisarra jechuudha. Piraankiin jirre tokko kan addaa boombiidhoo sadii mucaaniyyu kan boombiidhoo sun sinii fidee dhufe. Innis maal seetani? Waaqayyoo faagalatu anadhaa firuudhaa caalutaan hinaasofnaa yerootti aarrettis yeroo waan hundumaarrattis kolfaan dabarsinee wal bashannansiisna baay'ee. Waaqayyo akkuma kana jaala keenyatti naaf hafufsiisuun jedha. Utuma akkasitti jiru har'ama waan ta'e yaadeen firuudhaan gorse. Maal dhabeettonnis caaluudhaan seenaa wajjin haasa'in seenaan amala si balleessiteetti bakka jechoota si balleessaarti waan ta'eef seenaa wajjin haasa'in jedhiiti caalutti himin jedhaan gaa. Yaada caaluun dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf jechuun namni na jaalata jechuun hin danda'amu garuu nama hin jaaladha jechuutu danda'amti. Ani garuu irra darbee dhugaa rabbii baay'ee tokko hin jaaladhaan irra deddeebi'ee immoo nama akkas jechuun natti ulfaata yaani. Isin galee garuu iddoo guddaan qabaaf dhugaa waaqayyoo. Kanarratti maalin jedhaan caalutti maal akka dhagaamu yaada anaaf firuu walii galee firuun isheedhaan akkas gaafa jedhu baay'ee cannaqamte isheen itti dubbachaa ture isin galee bilbilaan. Maaychuu ettee baay'ee aartee irratti mufattee bilbila irratti cufatte sarratti. As deebi'een immoo isheen baay'inatti aartee fuula natti guurteetti jennaan bakka isa immoo isheettiin barreessaa yoo na dhaga'uu didde jedhiiti. As deebi'iitii naaf barreessin jedheen as deebi'ee seenaa akkasidha yoo si danda'ame caaluu wajjin haasa'uu dhaabi minaamin jedhee iyyatuma godhee naa barreesseera barreeffama ta'e tokko. Barreeffama sana immoo caaluun as deebi'ee maaliin malleessee waan itti mufachiisee qabamoo. Yaani waan yakkiin qabamoo caaluu amma kanaan dura dabarsinetti minaamin jedheen maani seenuu kuettee ilaa inni achi taasifsiiseera natti muummoon sodaatte isheen sinii galee. Ani garuu iskiriinshatii godheen barreeffama sana itti erge. Gaafa itti ergu caaluun baay'ee rifatte dhugaa waaqayyoo. Kanaafii jechuudha. Caalutti bilbilee waan isheen jettu baay'ee bu'aa turte. Achi booddee gaafa isheen bilbiltuuf sobee kaasuu dhiisaan ture. Amma gaafa isheen bilbiltu maal akka itti dhaga'amu yaada baay'ee cimaa yaani sinii galee nama biraa miti. Abbaa manaa isheetu hiriyyaa ishee wajjin haasa'in gaafa jedhu isinitti maaltu dhaga'ama. Kanaaf hordoftoota koo amma dhumaatti akka nu caqastan abdiin qabaa. Yoo isinitti tole immoo laayik sheer nu godhaa akkanaaf naaf milkaa'u immoo rabbiin naaf galadhaan siniin jedhaa gara caaltutti sin dabarsa. Akkam oolte fayyadaadha. Ooyye. Galata waaqayyo akkamitti nagaadha? Jira isaa galata akkam jiruuf jireenya oolmaan maal fakkaata? Gaariidha seenuu kosii bira akka. Gaariidha caalu kun amma finnaa olii gadi galata rabbii. Hojiin akkamii? Bareedaadha maanni caalu maalin godhe dhugamaaf akkas ta'e firuun garuu waan hin balleesse qabamaan. Seenuu koo Firaankii hojjechaa jirtu moo isin lamaan keessanuu naa galaan jiru yaadni keessan bara? Sila sukko namni yeroo waggaa afaan waan barbaade waliin jedhee kee piraankii jedhama. Akkoo piraankiin kun ukkoo ati manaaf abbaa ati manaa jalaa fudhatame piraankii jechuu bichaa tafee bara. Innis ganaa dhufa maarree. Wargaa keessa mataan dhukkubsina dhugaan akkasitti ona dabbaraa jiraatu. Wanta naaseenaa dhugaa. Kolfati sirriidhaan nanaasaa jechuun caalu yaani beeka akkanii gaafan haasa'u waan hin taane keessa fide haasa'u kun immoo yaani gochaa kun agarsiisu osoo hin taane yaani jiramti bakka haasa'ee kolfuun malee ta'ee argamaa hin jiru yaani si galee nan dubbadha garuu amma yoonaatti immoo kan si wajjin fachiise yoo jiraate. Piraankiin gochaadha dhiisatti. Piraankiin gochaadha dhiisatti. No piraankiin akkasumatti kaatu akkas ta'eefi akkas jedheentinaan jedhu caalutti ni minaan jedhu jechuudha. Iskiriinshatii godheen kamsi ergeyyuu beeka dhiisuuf ka'een garuu yaa'ina naman todhee mana erge malee walitti bu'aa jedheen miti. Haara seenuu koo dhugaan dabbaraa dhiisi dhugaa. Anna ga'u lamaan keessanuu dhugaa maal jechuudha? Dhagoo baattus garuu rakkoo hin qabu.
Ani beektaa dhugumadhaan garuu jechuun namooti akka garaa koo naa ta'a jettee ani argattee waaqayyoon galateeffatu jedhutti immoo wanta dhufe sababa ta'ee argamu wallaadhaan maal akka ta'e hin beeku garuu jechuun isumaan haasoo sana isa mufachiise ta'e oduu namarra dhagee ta'e naaf galuu dideeshee firuu. Ara seenuu godhugaa callisee haasaa firuu ni callisati maal taate? Jechuun akka kana naa barreessee hin beeku waan si jammare egaa wal barree kaane. Akka kanatti iyyata go'inaa barreessee hin Dhugee galee ta'uun ol bakkee oole. Waa dhugee galuun ol dhiisatti. Caaloo har'a baramusa dura hin beekne. Waan beekan bareedee shakkee bara. Dhugaa waama dhugeeyyuu hin qabu hin beeku. Akkamitti callisatti Ati caaloo dhugaatti biratti qoyi. namaaf hin Boruu haasofsiis na dhiisati maaliif? Amma maaliif ati callise dhiisii qo'annan gaafadha boruu dhiisati. laa nama dinga tokko hin dogoggorisee firoo anaan jettamu hin jedheen jechuun nama biraa barreessaman namni biraa jira riyaa'ee akkasidha naan jedhechi booda jechuun naaf gahuu deemin bilbiliiniif jedheesh bakka yaani jechuun jaalala jidduu irratti adeemsa dhufee gargaarsan hin baasu sirriidha kan abbaan manaan kee hin jaalanne seefis hin ta'u garuu yaani beektaa. Ara seenuu koo. Jecha nama dhowwa. Anaan beeku amanuun dadhabe. Lakki dhugaa. Kun immoo firaankii ta'uu qaba dhiisati dhugaa. Dhugaa miti dhugaa sitti fakkaate. Firaankii gochaa irraa dhiisati. Ara qophaa isaa firaankii nuun godhu kaa caalu firaankii maadha kun jechuun firaankii miti kun. Fakkeenyaaf ati. Egaa firaankiidha nama inni firaankiidha. Natti hin barreessu akkas jedhee. Firuun wanta nama mufachiisuu fi wanta nama mufachiisne nama adda baasee beekudha. Nama sirriitti beekumsa dhugee qabudha. Seegalee akka zee natti hin barreessu ture garuu jechuun kan dura waan sitti mee qaba yaani waa'ee koo waan ittiin taa'anii kutu haasooftanii. Ara lakki seenuu godhu waaqayyo. Yeroo calqabaatiif haasaasaa kanaan irraa dhagee malee dhugaa'uma akkasii natti dubbatee hin beeku malee si jammar. Caalutti minnaan naannoo dhabdee innaan sitti metti ni minnaa jedhe bara. Agarteetti barreeffama ishee dubbistee ta'uu ta'e. Ergeera. Callisee haasaa dhuga dhiisati. Meebii namatu immoo waattiin jedhee laatanuu diingata jechuun namni isaa silaa. Haa ani koo ammaaf na jibbe hin jenne ifa baasee natti muunsa waan tokkodha. Baga na jibbees. Rakkoon qabu garuu utuun balleessaa Ara seenuu koo. Ara seenuu koo dhugaa akkas hin jedhiin arabasuma. Maal jechuudha. Utuu si ta'e yoo caalu fakkeenyaaf utuu barreeffame kun si barreeffame maaltu sitti dhaga'ama yaani aanes sitti dhaga'ama. Jechuun callisee dubbata tarii yaada callisee dhuma zimbiluu haasa'a malee kana dhugaa natti fakkaatu kaa waan firurraa hin eegne dabara. Callisee haasa'a. Naaf illee qanfamu. Firuun barataa miti barsiisaadha bara. Namayyuu hin gorsa. Laa beeka seenuu koo beeka garuu ani hin beeku bichaa dhugaa gaafinitti taa'aa jiraannayyuu. Nannee manuu maaliin balleessisee jechuun ani immoo sila hoshinaan ture jechaan ture seenee bilbilu akkuma duratti haasofna jedhee jechuudha. Achi ammayyuu kun isin bilbilu garuu የመጨረሻ sitti seenuu koo. Ara caaloo kola ammayyuu ana masmarra jiraata yoo sitti bilbilaa jirachuu danda'a ilaalii dhageeffadhoti. Kana booda caaloo bakka jirtutti nagaa naaf ta'e isin jaaladha isin kabaja hamaa. Ara seenuu. Kun tasumayyuu hin ta'u zimmeedha dhugaa callisee argaa kee waan akkasiin dubbatee dhugaa waaqayyo waan jechuudha. Waan sirraan bareenne naaseen dhugaa. Dhugaa waaqayyo waan akkasiin dubbate maal jechuudha maal haasaa taates. Wajjin haasa'inaan jedhe caaloo humnaan nama wajjin haasa'in jedhaaree qoy. Ara seenuu koo dhugaa callisee haasaa qoosaa jira malee koo isa dhugaa haasaa hin jiru firuun dhugaa. Qoosama jedhe gaafa silas waan jettee jajjabeessitu waan abdeeffannaa. Labaan hin Dhuguma
Akkuma seenuu fi dhugaa waaqayyo qoosadha kun immoo firaankii ta'uu qaba malee dhugaa ta'uu hin qabu dhugaa waaqayyo maal jechuudha osuma. Tasayyuu. Utuma fakkeenya piraankiidha qabaata malee inni lammaaniyyaa nagaa waaqayyoon naabbulee isin kabajasan jaalladha fayyaanaaf ta'e bakka jirtutti. Seenuu kan dabbara dhugaa waaqayyo osuma maalaa saartaa dhugaa waan isin haa ta'uuftan naa galaan jiru irraana. Dhugaa mataan nu kubsina ho'i. Ana waan jedhan qabu caaluu kun nagaa maseen nagaa ol ta'e nagaa gaafadheem guyyaa sila. Bakka dhiisi ka callisee haasawaa inni haasofsiisna bakka aannan haasofsiisaati naariin bakka shanatti immoo maaliif haartanan immoo maaliin godhi. Sitti naarree mana? Maaliif firee akkuma duriititti nafaan haasa yeroo qabdus naa bilbilan siifan bilbila firoon callisee haasa'a malee akkoo. Kun immoo dhugaataa itti yaaddamuati. Sirriimatti malee. Ara seenuu koo. Abjuudha kun dhugaa. Nagaan naa bulishee. Ara seenuu kan dabbara dhugaa waaqayyo osuma maal taate? Namaan hin godhan jaaloo. Nan aareka. Tusitee maaliif na cannattu koo firoon isa tornii si jedhuun dhufee sitti barreessina dijii toshi maal hin godhameen. Waan jechuun waan jibbee wallaaleen amala koo keessatti. Callisee haasaa qoosadaaf jedha malee dhugaa miti namani dhugaadhumatti hin fudhatin dhugaa tasuma dhugaan ta'u kunis jammar. Waanuma hin fakkaanne malee. Waan utuu namni naan jedhee baa sirriidha garuu wanta ofiisa barreesse immoo akkamittiin amaman isa caalu kun abjuudha jechuudha. Yoo ta'e iyyuu lakkisee nu dhugaa jechuun akkasumatti bakka akkuma kana nu jaallatta akkasumatti bakka akkuma kanatti calqaba firuu miti koo kan wal barsiise si jammar ofii keenya wal barre. Sirriidha baay'een si kabaju baay'een si jaaladha. Anuun beeku ishee yeroo wajjin haasofnee fakkeenyaaf sadii taanee haasofnu waan hundumaa irraan fadhisee galee dhiphuukos waan hundumaa irraan fadheen isinitti bashannanee isinis isin bashannansiisee ofii kos sammuu koo firee godha. Yaani sirriidha garuu waan namni tokko hin jaalatiin siin jedhe immoo kun immoo gaala keessan jidduutti gufuu ta'a waan ta'eef. Lakki dhugaa waan gufuunti ta'u tokkollee hin qabu dhugaa dhiisatti sanatu fixa waa'ee isaa kan natti itti naasa waan ta'eef atamma waan akkasii haasa'u dhiisiti kana sammuu kee keessa dileetii godhi dhugaa waaqayyoon dabbara baay'ee tokko dhugaa. Anumaan dadhabe hudhame irbaatellee nyaachuuf fedhannaa nyaatamuu dide. Ammas irra deebi'een dubbisa sayyuu dhuguma moo soba yaadee? Ara seenuu koo dhugaa akkas ta'uu hin qabu koo akkasitti haaruu hin qabdu dhuma ta'eef dhugaa jechuun qoosuma ta'e dhugaa ta'e yoo adda hin baafanne koo ani yoo adda baafachuun dadhabe garuu nama aarsus immoo tasgabbiidha waan hundumtu garagaagufne haasofne waan hundumaa xumuruu dandeenya waan ta'eef haaruu hin qabduutis dhugaa waaqayyo. Nama wajjin haasa'een sin barbaadu jedhu giddiidhaan si wajjin haasaa jechuun namatti baay'ee ulfaatamaa jechuudha. Yaani bakka jibba dabar. Ishi firoo jinaa sa'u dhiisi ka anaanaasa hiikaa firoo jinaa sa'u dhiiste sananaasa hiikaa maal jechuudha dhugaa. Erga akkas naan jedhetti moo? Yaa jedhu kaa. Inni dhugaadhaaf jedhas natti fakkaatan garuu namni yoo dhugaadhaaf jedhe immoo na wajjin haasa hiikaa firoo wajjin haasa inni. Ulfaata wanti bara kana. Anaanayyuu. Kootinaariin dhugaa waaqayyo firuun callisee qoosadhaaf siin jedhe malee kana dhugaadhaaf siin hin jenne dhugaatti godhattee toonaariin akkanumatti. Caaloo. Oyyee. Obboleetti caaluudhaamtu moggoon qaba akkeensi caaltu. Ishee asiin qixxeessu bar baay'een si jaalladha. Anallee dhugaa seenuu koo dhugaa baay'ee tokkoon si jaalladha dhugaa waaqayyo. Arabasmaam jecha akkasii tasumayyuu sirraan eegu dhugaa.
Ana jira mitiin bar abbaa manaa kee jire. Isa nan beeka garuu Haati bakka sin inni barbaadu dogongore ta'e jedhee siree. dogongorasitti barreessee ta'uu danda'a dhiisatti bakka. Innaa caaluu koo Yookiin waa baay'ee dhugee galee dhiise bakka bakkee olii dhufe waan ta'eef inni dhugee bakka. Yookiin qoota daabsiin jedhe yookiin dhugee dhufee dubbate bakka ta'uun beekiniidha ta'a. Har'uma gaafa na barreessu firuu dhugaatii bara dur dhuguun beeku. Har'uma jaan akkas jedheef sirrii dhabboo yeroo shaffantee dabarbuuf hin gashitu waan ta'e garuu. Lakki shaffanuu fi miti seenuu koo dhugaa beekee kana godhadhee yaadu kaa maalin godheshi waan irratti argin beenne dabarku. Anuma amoon natti ulfaate. Haaraa nuti ta'e nattis. Dhugaadha ishii baay'ee tokko. Ismaan anumaaf jaalladha. Ati waan hundaaf iyyuu dhugaa natti anatti xumura waan dubbatee kanatti irraa xumuraati naariin hundaaf iyyuu dhugaa seenuu kanatti sinaariin isatti hin qabamin isattis hin qabamin dhugaa natti hin qabamin waan dubbatteef immoo nan gaafadha waan kana jedheef. Ishii bakka jaallu kusin nan sobe piraangis irratti hojjenne. Ishii argaa keessan dhugaa waaqayyo jechuudha. Haalitu agartee amma sooftii beeka fiteera ishii boo'ichaan. Caalu. Nagaan naa bulee dhugaa seenuu argaa keessa. Narratti cifatte dhugaa waaqayyoo.